Hello. Hi, bro. What's up? Morning. How are you? I'm fine. Did you call me yesterday? Yeah. I got a missed call. Is that your number? Yes, it is successful. The phone is ringing. Hey, man, come on. Yeah. May I know who you are? Who is Ahmed? Ahmed whom? Oh, I'm so sorry, bro. You got the wrong number. Okay, bye-bye. Keep in touch, bro. Okay, see ya. Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Okay, kamamtoda daawatooda channel Aku English with Oromic. Akkam fayyartu naguma keessanii bari jiraattan keessan baay'ee nu gammachiisa. Guyyaadha barumsa afaan spoken walitti deemnee jirra. It is about cell phone, or it's about what? It's a kind of machine or social media. It's called phone. Okay? Kamamtoda daawatooda kiyya barumsa kiyya kana kayti baranu barumsa waa'ee phone it. Why phone, or you can say telephone. Okay, tele means simply it is a distance. Okay, phone jecha dheeraadha walitti dabalameetiin jira. Jechuun telephone jira yookaan immoo telephone jechuudha. Immoo tele jechuun distance dha. Phone jechuudha immoo is a kind of machine that you just use to communicate with other people from distance dha. Kanaaf definition isaa kana fakkaata jechuudha. Okay, barumsa keenya kana dhakeetti barumsa ajaa'ibaa expression ajaa'ibaa baranna jechuudha. It is about expressions of phone. Why afaan Ingiliffaa keessatti yeroo nama wajjin wal haasoftu yoo tasanamis dawalees dhabe yoo bibilisi seenu dide yoo akka immoo bibili kee yoo yaame akkasumas immoo namni dongore yoo sirratti dawwale akkasumas immoo kan biraa immoo yoo mobile kee balance jedhamu san yoo kan immoo qarshii keessaa hin qabaanne haala kamiin qarshii hin qabu jettee haala kana dubbachuu dandeetta. Mee barumsa keenya kana dhageetti kan walumaa laalu ta'a hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin turaan yeroo hundayyuu affira kenna. Please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel too. Alright. Barumsa keenya kana inni jalqaba kam jedha? Here is yeroo hundayyuu jechuudha. Yeroo hundayyuu namni tokko si bilbilee yookaan ammoo yoo si dhabe yookaan ammoo kalee dawwaltee na dhabde jechuun yoo barbaadu, you can say, did you call me yesterday? Did you call me yesterday? Kalee na dawwalte turte jechuudha. Did you call me yesterday? Okay, Kalena bibilte turte jechuudha. Okay, did you call me yesterday? Kalena dawwalte 9. Yes, I called you yesterday. Yes, I called you yesterday from just 5 to 10 times. It's more than 10 times. Kudani yoro kudani also dawwale ture. But it can't go through none. Alachuma chura. Okay, let me talk. Did you call me yesterday? Yo sinjere. Kalena dawwalte turte yo sinjere. Yeah, I called you yesterday. Yes, dawwale ture. Yo kan mosi bile ture. But it can't go through, or your phone cannot go through it. Kanachuma chura. Si dawwale ture garo mo bibili ke na senu dide. Jechun your body can say, I called you yesterday many times, but your phone cannot go through, or your phone can't go through. Okay? Kanachuma chura. It can't go through it. Bilbilike na senu dide. Bilbilike na senu dide. So, did you call me yesterday, bro? Yes, I called you yesterday many times, but your phone cannot go through, or your phone can't go through. Ne hala kanan ifsu dide. Or you can say your phone can't go through. Jecha kana cannot go through ndena yokana mo can't to ndena afan salo mo you can say cannot go through ndena. So, it is depending on your pronunciation. Alright, so I called you yesterday, but your phone can't go through. Hala kanan ifsu ndena bibilike na senu didechu your bad it can't. It cannot go through. The next one is here is. Did you call me yesterday? Kalena da water today. Okay? Did you call me yesterday? Kalena da water nan? Yes. I called you yesterday. And you can say karabratin I got a missed call. I got a missed call. Fakkeenyaaf namni tokko did you call me yesterday osinjere? Okay? I got a missed call. Did you call me yesterday? Missed call argadhe yookaan ammoo naradawwalamee jiraati. Naradawwalte turte jechuun barbaadu. You can say
Hey bro, hello. Itteni rabate, I got a missed call. Okay, I got a missed call. Did you call me yesterday? Kale missed call Mubarak irratti argee ture. Yookaan immoo missed call godhamee ture. Nadda walte turte. Jechuun you can say, I got a missed call. Did you call me yesterday? Kale nadda walte. Or did you call me today morning? Just I got a missed call. Okay, it is your number. Lakkoofsa kee teettee nama hiriyaa kee immoo kabeetu haala kanaan gaafachuu hin dandeetta jechuudha. So, I got a missed call jechuun missed call argadhe. Yookaan immoo irratti dabalamee kan irratti hafe argadhe jechuudha. So, I got a missed call. Did you call me yesterday? Kalena daawwate jechuudha. Okay. The next one is your phone is ringing. Your phone is what? Your phone is ringing. Bilbilli kee yoo yaame yookaan immoo bilbilli namaa yoo yaame yoo seene okay why you press the numbers lakkoofsa tutuutee press gootee make a phone call yoo gootu tasa bilbilli yoo seene you can say your phone is ringing etan nama tokkoon bilbilli isaa yoo yaamaa jiraate osoo ati agartu you can say what your phone is ringing please answer it or you can say pick up your phone jechuudha. Pick up your phone. Your phone is ringing. Is my phone is ringing? Bilbilli kee yaamaa jira? Yes, your phone is ringing. Okay, is her phone is ringing? Okay, bilbilli si yaamaa jira? Yes, her phone is ringing. Please pick it up. Please pick it up. Kaas jechuudha. Yookaan immoo answer it jechuudha gara biraatiin. Okay, the next one is your phone is ringing jechuun bilbilli kee yaamaa jira jechuudha gara biraatiin. Yoo ammoo bilbilli kee yaamaa jira jechuudha baadamu you can say what is my phone is ringing? Bilbilli kee yaamaa jira? No, my phone is not ringing. Or you can say your phone is not ringing. Bilbilli kee maadha? Bilbilli kee yaamaa hin jiru jechuudha. Your phone is what? Not ringing. Bilbilli kee yaamaa hin jiru jechuudha. Okay, your phone is not ringing. It is my phone. Bilbilli kee jechuudha. All right. The next one is I want to make a phone call. I want to make a phone call. Or you can say just I need to make a phone call. Kenya name way bilbilachuu yoo barbaade yookaan immoo bilbilachuu barbaada yeroo takka yookaan immoo naaf hayyami yoo sin jedhe yookaan immoo bilbila kee yoo sirraa ergifachuu barbaade if his phone has out of minute bilbilli isaa yoo qarshii keessaa hin qabaanne maybe just gonna ask you si gaafachuu danda'a jechuudha. Yeroo san maa jettee gaafatta bro just give me once or give me your phones. I want to make a phone call jechuudha. I want to make a phone call dawwalachuu barbaada jechuudha. Or give me a sec. Or give me a minute jechuudha. So I want to make a phone call. Hey bro, what are you doing there? Just I'm making a phone call. Bilbila dawwala jira jechuudha. Okay? I'm making a phone call. Okay? Bilbila dawwala yookaan immoo bilbila jira jechuudha. So I want to make a phone call. Give me your phone. Give me your phone. Bilbila dawwala barbaada bilbila kee naa ergisi yookaan immoo give me your phone. Give me your phone. Give me your phone. All right. So I want to make a phone call. Bilbila dawwala barbaada yookaan immoo bilbila dawwalu barbaada jechuudha. So give me your phone. Bilbila kee naaf ergisi yookaan immoo bilbila kee naaf kenni. Give me your phone for a sec. Daqiiqaa takkaaf yookaan immoo sakandii takkaaf naa kenni jechuudha. The next one is I called you yesterday but I got busy signal. I called you yesterday but I got busy signal. Maybe yoo bilbili nama yookaan immoo bilbila namatti dawwaltu yoo blocked yookaan immoo yoo nama biraa wajjin haasaa jiraate. Okay, if the line is engaged or occupied with another number jechuudha. Okay, bilbila nama biraatiin yoo kan qabamu taate you see maata I called you yesterday. Fakkeenyaaf namni tokko maaliif kalee naan dawwaliin yoo sin jedhe. Imagine just why didn't you call me yesterday bro? I was looking for you. Sir Barature, okay? I was looking for you. We have an appointment, isn't it? So why don't you give me a call? Why don't you give me a call? Or why don't you give me a call? Malif nahin dawwalinan. Hey bro, I called you yesterday many times. But your phone is what? Your phone is what? Or your phone is busy signal. Or you can say I got busy signal. I got busy signal. Okay, sarari mobile ke sarari sa qabame jirate hala kanan ibsuun. So busy signal jechuudha sarari maaltu agarsiisa sarari qabamu agarsiisa jechuudha. Maybe nama biraa wajjin haasoo hin danda'a, we don't know. So I called yesterday kaleessi dawwale ture but I got busy signal. Sarari kee maal naan jedhee jira qabame naan jedhee jira jechuudha. Okay, the next one is pick up the phone. Pick up the phone means simply it is what? Answer it. Pick up the phone jechuudha. Bilbila kaasa jechuudha.
Okay, if your phone is ringing, bibili nama tokko yoo kayamu taate, okay? Yoo yeroo san kaas jechuun maata pick up the phone na jechuudha. Pick up the phone jechuun bilbila kaas jechuudha. Pick up the phone. Pick up the phone. Bilbila kaas jechuudha. Your phone is ringing, bro. Please pick up your phone. Okay, thank you. Or you can say answer it jechuudha. Okay, the next one is you got the wrong number. Okay, you got the wrong number. Namni tokko yoo si dawwalee bilbili isaa yookaan immoo tasa bilbili nama biraa yoo sirratti kan bu'u taate nama saniin si dawwalee Ahmadi yookaan immoo Faaxumaadha yookaan immoo Baqqalaa Sabboontu yoo sin jedhee no it's not me, just you got the wrong number jettaan jechuudha. You got the wrong number dongortee jirta jechuudha. It's not ahani Ahmadi miti yookaan immoo nama inni barbaadu sanii mitettee haala sanaan ibsu jechuudha. So you can say what? You got the wrong number. You can say you got the wrong number. You got the wrong number. Don't go take your gaabina jechuudha. You see? Kanaaf haala kanaan ibsuun hin danda'ama jechuudha. Kan itti aanu immoo my phone is run out of minutes. Just if someone asked you to call somewhere, namni wayii bakka wayii haa dawwaladhu jedhee yoo si gaafate yoo ammoo bilbili kee keessaa baalaansiin hin jirre yookaan immoo qarshiin keessa hin jirre haala kamiin dubbachuu dandeetta? You can say my phone is run out of minutes. Okay, mobile keetti kan guutamu qarshii yookaan immoo daqiiqa lama malee birrii miti jechuudha. So wanni keessi hafu yeroo itti guuttee rabaatu daqiiqa keessaaf yookaan immoo miniitii jechuudha. Kanaafiyyuu afaan Ingiliffaa keessatti yeroo mobile kiyya balaansii hin qabu yeroo jettu you can say my phone is run out of minutes jettee gubbata. My phone is just run what? Run out of what? Run out of minutes. Jechuun jechuudha. Just I don't have a balance jechuudha. I'm out of balance jechuudha. Qarshii keessaa hin qabu jechuudha. So you can say what? Is your phone has a minute or something? Or does the phone has a minute or something? Oh, I'm so sorry. Just I'm out of minute jechuudha. Qarshii keessaa hin qabu jechuudha. I'm out of what? I'm out of minute. You can say okay, I'm out of what? Minutes. Okay. Does your phone has a minute? You can say what? Oh, I'm so sorry. Just I'm out of minutes. You can check the technical just I'm out of minutes. My phone is out of minutes. The next one is call me back. Call me back in Yoruba in a buying call me back in Fedamani. Ya call me back in Debussy another word. Okay? Call me back. Call me back in Debussy another word. Call me back and okay, enough. Sit the wala. Hello, bro. Just my phone has out of minutes. Please, just will you call me back? Or please step TikTok or hurry up or tap. Call me back. Call me back. Okay, my phone has out of minutes. Please call me back. Or will you call me back? They say another one later. Once, will you call me back? Okay, someone is looking at you. Okay, nyaf na mo yi barbada. At na mo yitin dawwalatte, bibi na mo yitin dawwalte, bibi likiyose kentain. Namarra liqeeffatte yookaan immoo ergifatte yookaan dawwaltaate maataani. Okay, hello tan. Okay, nama wayii barbaadati deebisi dawwal jechuun barbaadde maataani. Hey bro, just someone is looking at you. Will you call me back? Someone is looking at you. Nama wayii barbaadati maataan. Will you call me back? Deebisuun simmicha yookaan immoo ni deebisaate haala kanaan ni gaafata jechuudha. Or you can say call me back. Okay, you can say I will call you back. You can say what? Call me back and then okay, you can say what? Okay, I will call you what? What? I will call you what? I will call you back. Okay, the next one is does your phone has a minute? Mobile ke balance qabate afaan Ingiliffaatiin gaafachuu your bad you can say like this. Does your phone has a minute? Okay, bilbili ke balance qaba yookaan immoo minute qaba jechuudha. The next one is don't hang up on me. Okay, yoo namni tokko si in the haasaa keessa jirtu yoo sirratti cufe yookaan haasaa keessa walii galuu dhabaddanii yoo sitti aare yoo sirratti cufe yoo narratti hin cufin jechuudha baadu you can say please don't hang up on me. Just I'm hanging on you. Sirati cufaa jira jechuudha baadu you can say I am hanging on you. Yookaan immoo maataani sirati cufaa jira yoo aarte jechuudha. Dursa yoo timur baadu you can say I'm hanging. Okay, I'm hanging on you. Stop it jechuudha. You can I'm hanging on you. Sirati cufaa jira. Please don't hang up on me. Narratti hin cufin jettee haala kanaan kadhachuu dandeessa. Please don't hang up on me. Yeroo guyyaa lamaffaa yes,
Why did you hang up the phone on me yesterday? Why did you hang up the phone on me yesterday? Or last week? Torban darbe bilbila maaliif nirra cufte? Yookaan immoo kalee galgala bilbila maaliif nirra cufte osoo haasaa jiru jechuun you can say why did you hang up the phone on me yesterday night? And then maybe one brother deebisuu danda'a jechuudha. So you can say don't hang up on me. Did you just hang up on me? Nirra cufte am, okay? Did you just hang up on me? Nirra cufte? Yes, I hang up on you. Okay? So, don't hang up on me. The next one is, let me call you back. Let me call you back. Deebisee si yaada waloo jechuudha. Namni tokko osoo nama wajjin haasaa jirtu, nama yoo tasa keessummaa ta'e, waan ta'e yoo sitti mijoofne, okay, cufuu barbaadde maataani, let me call you back. Deebisee si yaada waloo jechuudha. Let me call you back. Okay? Fakkeenyaaf yoo nama bareeda fa'aa yoo agartan tasa fa'aa jechuun dubartii hundaa waan ta'e haa ta'uutii nama san dubbisuu barbaadu kan say haasaa osoo hartu yoo ta'e oh bro, just I saw someone. Please, just let me call you back. Let me call you back. Let me call you back. The next one is you are breaking. Okay, you are breaking up. Sorry, you are breaking up. Can you imagine? Okay, you are breaking up. Could you speak up? Also, sarare yo kan chichitate. Maybe in case of or. Network to bakken mijaawud abu yanda. Anyway, yo sarari kan chichitate, you can say your phone is breaking up. You can say or you are breaking up. Echun sarari chichita jira. Sagalen ke chichita jira echun. Please, could you speak up? Could you loud up? Sagale guddisu dandeetta. Te haala kana fayyadamu hin dandeechuudha. Yoo kana bira yoo taree osoo chichitu ammoo dhumarratti yoo kutame, you can say I got disconnected. I got what? Disconnected. Sarare ni chichita ni kutame jechuudha. Osoo wajjin haasaartanii networking baruu danda'a. Waan ta'e yoo ta'uti yoo bilbilli kun yoo cufame, alright? You can say I got disconnected jechuudha. I got what? Disconnected. Bilbilli kiyya citee jira yookaan bilbilli citee jira. Ne haala kanaan ibsuu hin dandeenye jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akuu Ingilishii Doromik barumsi keenya kanadhaa ka waa'ee foonii wal qabatu kana fakkaata. I hope you learned many things from my today's topic, and please don't forget to give me thumbs up as well as comments. Jechuu barbaada yeroo hunda jechuudha. Kanuma sinti waan biraa sinti nimuuti. Fayyaa keessanaa jiraadhaa. See you next time with another program. See you, bye. Love you all.